amma kaa'in jedhe bar amma kaa bakka jiranii wal qoforanii wal baasuun amma seenuun biyya galee seenuun biyya galee seenuun biyya galee seenuun biyya galee sumayyaa ati akkanumaan gara nagarasitti deemta amma eessatti deemta garri itti deemtu hin jiru jechuudha. Itoophiyaa galte taanaan hin jedhe barani ani duruma Itoophiyaa galte taanani nuuf gara tolee jedheen ture jechuudha. Amma kaa seedoon har'a galee miti borummoo natu gala hin argitan boru natu gala. Ani seedoon biyya keessa deemnee bakka isheen jirtu gurgaadii isiin keessa jirtu keessa yoo nuti qofforree hin baasin nan du'e nan du'een jedhe bara bakka isheen jirtu gurgaadii isiin keessa seente keessa yoo nuti qofforree hin baasin maal jette haati cabsaayi warri immoo xiggeedhaan na beektan xiggee maal jettee naan jettani jechuudha. Okay? In argitanii jedhe bar in argitanii gurgaadii isiin keessa seente keessaa nuti buqqisnee isiin baasin jaalattee amma jaalattee osoo hin ta'in dirqama isii uftee too jiraatte jechuudha seedoo wajjin in jiraattoo taate mooyyuu ilmaan teenya nuu kennite deemti sumayyaan maashaallah obboleessa koo baga rabbi si gargaaree maakiroo sagandii keessatti gara biyya abbaa keetti bakka haati manaa kee jirtutti argamte dhugaa siin jira dhiira jechuun isa akkanaati jechuudha. Ilmoo isaatiif jedhee kan akkasitti qilleensa irra ka'ee jechuudha argite akkasittiin qilleensa irra ka'ee bakka kanan jira bakka sanan jira gaafa haati manaasaa jettu bakka isiin nan jira jettu sana boolla keessan jirarree osoo ishiin jette akka inni biraan hafne beektani boolla keessan jirarree osoo ishiin jette akka inni biraan hafne kanumaan bara nagaan isiniif haa ta'u kabajamtootaa fi hordoftoota koo akkam jirtani nagaa qabdani ani nagaan qaba galata rabbii. Egaa oduudhumaan isinitti seene miti gammachuudha isa dhugaa rabbii gammachuudha jechuudha nan gammadee ani akka waan sumayyaan argamtee natti fakkaate sirumayyuu jechuudha akka waan Saidoo fi Sumayyaa wal arganii natti fakkaate malee sirumayyuu Saidoo biyya galeedhaaf miti kanan gammade jechuudha akka Sumayyaa fi Saidoo wal arganiiti jechuudha kanan gammade isa dhugaa dubbachuudha fi maali hoo jettanii Itoophiyaa keessatti bakka barbaadde waan taane dhokattee baddee naftu jechuudha hin argamta. Yoo gara shira biraatiin yoo ta'e malee hin argamta jechuudha. Isa akkasitti dhokannaa manaaminiin kun immoo dhiise dhugaa jechuudha. In argamte eessallee maa hin jiraanne boolla lafa jalallee maa hin jiraanne dhokattee hin baddee naftu jechuudha hin argamti. Tokkoffaa ammoo mattaawaqaa qabanii ijoollee kana akka haadhaaf ilmoo isaanii taate mattaawaqaatu jira. Abbaa ta'uun isaa beekamtiitu jira. Ilmoo kan seeranuu hin qabamti jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi seeranuu hin qabamti. Akkamitti yoo naan jettanii barbaadee dhabe taanani seera jarayyuu ooshe taanani seerri bakka ishiin jirtu gurgaadii isiin jirtu keessaa qofforee isii baasa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. So kanaa mannaa jechuudha haaluma seera qabeessan nagahuma fayyittii yaa Sumayyaa kootu gadi bahitii abbaan manaa kee kinoo biyya ormaa keessatti bakka ati jirtu hunda zooree bakka nan jira yoo ati jette si jalaa nafni bakka san jira yoo ati jette si jalaa nafni si faana zooreetii har'a immoo kunoo Itoophiyaan jira jette kunoo Itoophiyaa dhufee jira bakka jirtu bahee mul'adhu osoo shirri hamtuu sitti hin dhufin jechuudha. Bakka jirtuu bahitii asaan jira yaa abbaa manaa koo. Ilmoon tees kinootii nagaa qabdii nagaadhumaanan biyya abbaa keetti sii galchee biyya abbaa keenyatti gallee biyya ormaa nu gaha jennee gallee jedhi habiibti akkasi jechuudha biyya ormaa nu gaha jennee gallee kunoo gallee jirraa kottuu atis asumatti wajjiniin jiraannaa jedhiin nagaa fayyitti jechuudha garuu moo haala maleedhan jechuudha dubbii maleedhan gara seeraa jara ooltee seeratti himatamtee gara seeratti dhiyaatta taanan waa hedduutu sitti dhiyaata jechuudha kana quba qabaadhu waa hedduutu si qunnama kana quba qabaadhu kanaa manna abbaa manaa keetti kootuti seera qabeessan itti deebi'iiti itti haasa'iiti siif ta'a yoo ta'e wajjiniin jiraadhu siif hin ta'u yoo ta'e immoo ilmoo keessan waliin zana fataa godhaati guddifadha
ilmoon bala wal dheessuu iyyuu baattanii jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudha. Isa dhugaa rabbi yaane haqan dubbadha dhugaa. Namoonni tokko amma ati amma gara ayyuu ooguu keetii sumayyaa qeequu keetii maaloo qeeqni fi lolli tokko miti jechuudha. Qeeqni nama kan kee jechuudha. Nama kee takka nama jaallatu takka qeeqxee raawwatteeti garaa sirriitti deebistaani nama sana jechuudha. Qeeqxee jechuun yoo ati dubbii karaa sirrii irra inni hin jiraanne karaa inni itti deebi'uu qabu takkatti itti dubbattee nama sana biran jirtuu yaadan itti dubbattee raawwattee deebisuu hin dandeessu waan ta'eef viidiyoon nuti hojjennu kuni akka nama sana bira jiraatee raawwatee yaadan nama kana gorsee yaada inni irra jiru sanarraa nam sana deebisuuti jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin warreenni koomentii barreessitanii maal jettan akka waan sumayyaadha. Oogdanii sumayyaa waan gaarii gootee sumayyaadhaaf dubbattanii of fakkeessitanii uma akkasumaan hin fakkeessinaa jechuudha. Dhugaadhuma jirtu dubbadhaa. Haquma jirtu dubbadhaa. Haqni jirtu maalidha? Ayyuun dhuguma balleessitee jirti. Dursa namni tokko hin dogoggora. Dogoggora isaa sana immoo baree raawwatee ni sirrata jechuudha. Dogoggora ishii sana barte immoo sirrataa jirti. Odoo sirrataa jiraachuu baatee chaanaala qabdii chaanaalii ishii irratti viidiyoo hojjattee turte jechuudha. Silaa ishiinis akkuma nama kamiitiyyuu. So bakka tsatsattee raawwattee waan sana sirrina keessa jirti jechuudha. Waan sana keessaa deebi'aa jirti. Har'as immoo jechuudha. Akkuma haqaattu akkuma seeratti yoo ta'e immoo dhiirumatuyyuu dubartii haadha manaa lama fuudha jechuudha. Akka seeratitti kuni. Akka seeratitti namoonni gara amantaa biraa keessa jirtan ortodoksii tawaahidoo keessa warri jirtan akkasuma pirotestaantii pheenxee keessa warri taatanii jirtan akkasuma amantaa biraa keessa warri jirtanii tarii wanna kana waan achi keessatti seerri yookiin immoo wanta sana keessatti matsaaf qulqulluu keessattis waan hin jirree fi isin akkasitti mormuu dandeessani jechuudha. Garuu shariyaa keessatti seera musliimaa keessatti dubartii 2, 3, 4 fuudhuu isaaniif eeyyamee jira jechuudha warri musliimaa. Kanaaf iyyuu isaan hin beeku oduma beekanuu waan jibbaniif qabus waan jaalataniif qabus jechuudha. Abbaan manaa isaanii akka bahee fuune kan jaalatus hin jira kan hin jaalannes hin jira. So haala kanarratti immoo innis jaalatee osoo hin taane dirqamaan wanni kun kan isatti dhufe waan ta'eef micayyoo sunis immoo gaafa sana dhaqanii raawwatanii kan maal jettani kan mana namaa diigee hooshiidha jettani garuu kan balleessa qabu jalqabarraa kan balleessa qabu eenyudha wabiidha jechuudha. Wabiin odoo piraankii taasisiisuu baate silaa micayyoon tuni isaanillee waliin argitu haala akkasitti ija jabina akkanillee hin godhattu. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isa ija jabina akkanaallee hin godhattu. So waan kana ta'eefuyyuu ayyuu bulchaatti hin murteessinaadha. Amma garuu akka sumayyaan Sayyidoo fi sumayyaa wal argan rabbiin kadhadhaadha. Anis immoo Sayyidoon har'a galee anis bakka tikkeettii nan gaafatadha har'a yookiin boru yookiin iftaan achitti na argitu jechuudha anas. Tikkeettii as tukkaayin kuta yoon jedhe gatii baay'ee natti gaafata. As tukkaayoo osoo hin taane akkas guyyaa 2 guyyaa 3 wayii waan tantini jedhu laalee tanan tikkeettii kuchisiifadha. Kanaan booda anas achitti na argitu jechuudha. Sumayyaa bakka isheen jirtu qofforree baasuu qabna. Qonforree baasuu qabna jechuudha. Lafa ishiin gurgaadii isiin keessatti seentee jirtu sana keessa qonforree baasuu qabna. Harka rabbii dhugaan isiniin jira jechuudha. Sumayyaan osoo hin argamin immoo nan du'ee badee qaba. Nan du'ee badee. Isa dhugaan isiniin jira bara. Annan gammade garuu isa dhugaa dubbachuudhaaf Sayyidoon biyya galuu isaatii fi dhugaa waaqayyoo nan gammade jechuudha isa malee. Sumayyaan kaleessa nan gale gaafa ishiin jettu dhugaa hedduun gammade jechuudha. Biyyan gale gaafa isiin jettu hedduu takkan gammade bakka akka isiin argamtu akka isiidhaan wal arganii raawwatanii bakka yoo ta'eef hin ta'aaf yoo ta'eef mari'atanii mariidhaan waliin jiraatu jechuudha. Hin taaneef yoo ta'e immoo daa'ima isaanii waliin dheessuu dhiisanii raawwataniit haala seera qabeessan daa'ima isaaniis walitti argisiisaa daa'imti isaanis akka yaada hin taane qalbiin isaanii isaan jalaa hin cabne daa'imti isaanii abbaan kiyya eessa jira haati tiyya eessa jirta jettee qalbiin daa'ima isaanii akka hin cabne daa'ima isaaniis walitti argisiisaa. Bakka jireenya yoo waliin jiraachuu baatan akka irsaafnetitti yoo waliin jiraachuu baatanii bakka jira miti daa'imumaaf jedhanii raawwatanii daa'ima walitti argisiisaa ni jiraachuu jira isa akkasii jechuudha.
Kanaafiyyuu rabbi walitti isaan haa naannessu kana du'aayii godhaadha. Rabbiin immoo bakka ishiin jirtu gurgaadii ishiin jirtu keessa akka